Jaallichicha sagaleen tiyyanii dhaggeeffamti? Sirriitti. Okay. Hayyeegaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo ashamaa akkam jirtan isin martinuu salaamtaa qalbii irraa buute isin haa dhaqqabdu. Kan bullees akkam bullee warri ooltaniis akkam ooltan jecha addunyaa mararraa kan nu caqasaa jirtan waraana bilisummaa Oromootiis qondaalootaas deeggartootaas akkasumatti gartee mararfannoota miseensa waraana bilisummaa Oromootiis dabalatee nu martinuu baga nagaan walitti dhufnee jechuudhaaniin isin salaammadha. Guyyaa ayyaana amajjii takkaa sababeeffachuudhaan gartee warreen jaallan keenya warreen gartee Awurooppaa godinni Awurooppaa akkasumatti gamtaan Iskaandinaaviyaa gartee fi gurmuuleen isin jala jirtu gartee guyyaa kana dhugatti guyyaa waraana bilisummaa Oromoo ayyaan sababaa godhachuudhaaf waltajjii tana nu qindeessuu keessan osoon dagatamin akkasumattuu gartee warreen hawaasaan jaaramtan akka ayyaantu dagaa fi boruu boriisoo akkasumatti abaaboo biyya Suudiin dabalatee warreen biraatis gartee waldee hawaasa Harargeetis dabalatee baga guyyaa kanaan isin ga'ee jechaa. Guyyaan kun egaa akkuma beetanitti amajjii takka silaa kabajamaa ammoo akka godina keessanitti guyyaa kana wal barsiistanii qooda walii kan nu jirtanii baga nagayaan guyyaa kana isin ga'ee jechaa. Dhaamsiniin biraa silaa'uu waltajjii tana keessatti arra bal'inaanii walitti deebinaa. Dhaamsuma gabaabaa tokkoon dura dabarfadhaa mee namoonni jaallanna dura haasoon gartee hundinuu qondaalonni keenyaas qabxiilee ijoo ta'an gartee dhugatti kakaasan. Anis uummata akka irraayin tuttuqee waltajjii isin gadhiisa. Jaallan irra caalaan keessan akkuma yaadattanitti arra bikka geenye tana akkamiin haala kana keessa dhufne waan jiru namuu xinxilaa ture wanni takka illee dhugaarraa fagaattiin jirtu. Nuun kuni gartee akkamiin ilkeedhaan ciniinfamne yaada jooguun kaasu nutiin kuni takkaa'uu gartee warri arra walitti dhufnee fi warreen nu deeggaranii fi gartee walumaa galattu warreen qabsoo tana tinnisan yeruma gartee fageenya hin qabne duratti barnootaa fi gartee siyaasaadhaa wal keessa adeemsisaa turre. Kun maal jechuudha? Seenaa caalaa gartee siyaasaan xinxila adda addaatii barbaachifti. Wal nama mari'achiistiis haala kanaatiin gartee mala tokkos akka qabattu si gooti. Kana keessatti gaa utubuu fi dura dhaabbachuunis gartee wal dura dhaabbachuunis ni jirti jechuudha. Karaa biraatiin atakaaroon hin hanqattu jechuudha. Gartee fakkeenyaaf waan irra caalaan keessan beeytanumaan isin yaadachiisaa nutiin kun akka laayootti bikka tana hin geenye gartee maalfaa yeroo adda addaatitti heeraa fi seeraas dabalatee wanni biraa tahaa'u laalchistuu fi adeemsa keessatti waa hedduutu godhamaa ba'e. Fakkeenyaaf amma ifuma duraafuu akka barnoota nu taatuuf hin gaaffiilee tana kaasaa mata qabadhaa gartee. Fakkeenyaaf amma Oromiyaan akkamitti gabroomte jecha juun isinii haaya. Gaaffii jettu yoo haafne qormaata seenaa gabrummaa ija siyaasaatiin xinxilla jechuudha. Haala kanaan Oromiyaan maaliif bilisoomuu qabdii gaaffii jettuutti aana jechuudha. Oromiyaan Itoophiyaarraa buqqa'uu dandeessi gaaffiidha tunis heeraa fi mirga ittiin ni qabdi gaaffii. Hawaasaan gartee hawaasni harqoota Itoophiyaa keessa jiran bilisoomuudhaaf Oromiyaa akkamitti ilaalu gaaffii tunis. Yoo Oromiyaan irraa buqqaate Itoophiyaan akkam ta'uuf jiraatti. Sabboononni Oromiyaa waliin Itoophiyaa irraa buqqa'uu fedhan ni jirani laata. Yoo jiraatan haalli isaanii akkamitti yoo ilaalame wayya. Itoophiyaa waliin ta'uu moo irraa buqqa'uutu uummata Oromiyaatiif bu'aa irraa qaba. Uummata Oromiyaa keessaa warri Itoophiyaa irraa buqqa'uun barbaannes akka jirutti mataa keessa qabadha. Yoo jiraatan maaliif akkas fedhan? Qabxiilee ja'anii fi tantana fakkaattu gartee haasuun keenya adeemsa keessatti waa hedduu fidee jechuudha. Waniin ani amma jala harriqee isinii himu gaaffiin tuni sadarkaa olaanaatitti waan adda bahuu qabduutu jira.
gartee silaa arraan tana rakkoo tana keessaa osoo hin seenne ilaa fi ilaameen gartee waan silaa jalqaba keessaa bahuu danda'utu ture namni murni takkaa'u. Fakkeenya tokkoon isinii kaase gartee uummanni keenya gaafa sirna gadaa gartee akkuma qeerootitti namoota waan harkanii fi dhagayan qalbeeffataniiti gartee wal leenjisu. Dhaddacha tokkotti dhihaatanii gartee murtii dabarsuun dura haala kana fakkaatu irratti gartee heera dabreen yookiin seera jige yoo amanan gartee sanii wal fudhachiisan. Wanni nama gaddisiisu tokko nuti immoo heeraa fi seera barreeffame irratti atakaaroo haasna gizee hedduu. Abboottiin teenya immoo heeraa fi seeraa mataa keessaa qaban jechuudha. Sirnattiin wal dura dhaabbatan qaban, sirnattiin waa akeekan qaban. Eegaan tana jee booda gartee walumaa galattuu qabsoon tuni gartee bu'aa bahii hedduu keessa kuttee tanaafuu namuma jaarameetu namuma wal dhageetu namuma gartee waan deemuuf beeku. Kalees taanaan bikkarraa jalqabe. Qabsoon akkuma irra caalaan keessan beeytanitti baaburuma deemu hadiidni gartee namuu isteeshina qabaa irraa gabboo gaafa ifatee rakkoo adda addaatiin. Ammoo abdii kutachuun nama barbaachisu qabsoodha. Nuti wanni jechaa baanes jechaa jirrus dhaaba addaatii miti gartee ammallee uuma qaceelchuuf uuma sirreessuudhaaf wal jaaraa jirra. Dirrees taatee dirreen teenya akka nu gartee waartu barbaanna. Hogganni waloo waliigalee gartee qabeenyaanis waraana bilisummaa Oromoo akka gargaaramuu barbaanna. Wanni takka ta nama ajaa'ibsiistu amma gartee horiin akka woobotti hin argamne ja'anii faallaa teenya horii dubbatu ni jira. Maaliif danqanoo ta'anii murteessanii hoggana waloo walitti fidanii gartee haala faayinaanshaal flooyin kun itti deemu maangoon tunuu shiraa miti. Waraana tokko kasilaa gartee ergarama adda addaa qabu. Kan gartee guyya guyyatti dhimmi adda addaa isa qunnamu kana tinnisuudhaan horii lafa taa'u jira. Warra gumaachaaf qophaa'etu jira. Kana cufa akkan goone eenyu kadanqaa ta'e duuba qabsoo tanaaf. Maaliif shaffisaadhaan gatta'anii gartee murtii takka godhanii waraana kana akka cinaa dhaabbannu hin goone gartee tuni dabaa jechuudha. Hara biraatiin amma olola jaama. Olola nuti takkaa oofnee hin beeknu. Mee as kannaa olola nuti oofne takka illee hin jiru ololli. Wanni nuti jechaa jirru olola san diimistifaay goonee akkumaan guyyaa muraasa dura jaallan gariif ibseefti gartee misinformeeshinaa fi disinformeeshinaa adda baafachuun nurra jira. Disinformeeshinaa irratti nuti hojjechaa jirra. Dhara gartee intentionally faca'u akka gartee namni dogongoru godhu ta'e jaanii dhara san immoo nuti baafneeti mulqinee saaxil baasnaa jechuun ololan ta'uu akkasitti walaaquba qabaannu baga ayyaana kanaan isin ga'een jaa isin martinu ammallee abdiin kutannu hin kutatinaa warreen arra gartee waltajjii tanarratti walit dhufnee ayyaana kana kabajanne akka laafatti wanti tun akka hin dhufin waliin beeynaa qabsoon taaftee turra guddoodha. Insha Allahu ta'ala yoo rabbi jee gartee waaqni nu waa gargaaru qalbii qulqulluudhaan hojjannaa akkasii Oromiyaan biyya qabsoon bilisummaa Oromoo haa waartuun jaa galatooma waan dhaggeeffataniif walitti deebina.